Akkam jirtu barattoota nagaa keessanii ana waliin barnoota herreegaa kitaaba barataa kutaa 8 waliin ilaalaa turreera. Viidiyoo 22ffaa kanaan barnoota herreegaa kitaaba barataa kutaa 8 keessa boqonnaa 6 waa'ee geengoo kan barannu ta'a. Viidiyoo kana subscribe, like, share, comment gochuun jalqabaa. Yeroo barnoota gaarii. Bu'aalee barachuu adeemsa xumuraa barnoota boqonnaa kanatti tokkoffaa irratti geengoo irratti hubannoo qabnu ni gabbifanna. Kana dura waan beeknu irra dabalataan yaadarimeewwan geengoo adda addaa ni hubannaa jechuudha. Lammaffaa irratti hariiroo sararootaa fi geengoolee gidduu jiru ni hubanna. Sararoota gosa adda addaa geengoo waliin hariiroo akkamii qaban kan jedhu kana waliin ilaallu ta'a. Itti aansuun dhugaawwan kofota handhuraa fi kofota keessa marfataa foormulaa of danda'an ni qabanii isallee kan ilaallu ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan kofota kordota qaxxaamuruudhaan uumaman hojii irra oolchuun safara kofota ni shallagna. Furmaata isaanii haaluma gaafiin nuuf kenname kan hojjennu ta'a jechuudha. Dhumarratti piroobileemota ji'oomeetiriiwwan furuu keessatti haalota qabatamaa jiruu fi jireenya hojii irra ni oolchina. Jiruu fi jireenya keessatti geengoon bifa kamiin hojiirra oolaa ture? Akkamitti hojiirra oolchina kan jedhullee kan mata duree kana jalatti kan barannu ta'a jechuudha. Amma kallattumaan waa'ee hiikoo geengoo kan ilaallu ta'a. Hiikoo 6.1 Tutni tuqaalee tuqaa O kenname tokko irra walqixa fagaatan geengoo jedhama. Golboo kanarratti tuta tuqaalee adda addaa walitti dhufuudhaan golboo kana nu uumanii jechuudha. Tuqaa orra fageenyi tuta tuqaalee kunniin hunda kan uumuu danda'u geengoo jedhamuun beekama. Tuqaan kenname handhuura geengoo jedhama. Oon tuqaan gidduurratti argamu handhuura geengoo jedhamuun beekama. Fageenyi handhuuraa fi tuqaa geengoo gidduu jiru kamiyyuu raadiyeesii jedhama. Handhuura geengoo ni jira. Asirra tuqaalee C ni jira. Garanaan B ni jira. Asirra A ni jira. Asirra E, asirra D. Fageenyi O irraa kaasee hanga A, O irraa kaasee hanga B, O irraa kaasee hanga C, akkasumas O irraa kaasee hanga D fi O irraa kaasee hanga E. Fageenyi kun maal jedhamuun beekama? Raadiyeesii jedhamuun beekama. Fakkeenya geengoo danaa armaan olii irratti mallattoo yookiin roga O, A, O, B fi O caan raadiyeesii geengooti. Dabalataan O, D fi O, Nis raadiyeesii geengoo ta'uu ni danda'u jechuudha. Sarara dhaabbataan handhuura geengoo keessa darbu tuqaalee geengoo lama kamiyyuu wal qabsiisu diyaameetirii geengoo jedhama. Sararri dhaabbataa handhuura geengoo keessatti darbu tuqaaleen isaa fixeen tuqaa geengoorra kan oolu yoo ta'e diyaameetirii jedhama. Asirratti akka fakkeenyatti roga yookiin tuqaa baarra hanga caa jiru diyaameetirii jedhamuun beekama. Fakkeenyaaf geengoo danaa armaan olii irratti baa caan diyaameetirii geengichaati. Sararri dhaabbataan tuqaalee geengoo lama kamiyyuu wal qabsiisu kordii geengoo jedhama. Tuqaalee geengoo lama sararri dhaabbata kan wal qabsiisu maal jedhamuun beekama? Kordii jedhamee beekama. As keessatti akka fakkeenyatti geengoo kana irratti baa, caa, daa, een kordii jedhamuun beekamu. Diyaameetirii kordii dheeraa geengooti. Kordiin dheeraa geengoo maalinni? Diyaameetiriidha jechuudha. Hiikoo 6.2 Mee A fi B tuqaalee geengoo irra jiran haa jennu. Tutni tuqaalee A fi B dabalataan gidduu A fi B'tti argaman hunda hammatee golboo geengoo jedhama. As keessatti tuqaa A fixee tuqaa A golboo kanarratti fi B fixee tuqaa B golboo kanarratti kan oolu yoo ta'e gidduu kanatti tuqaaleen argaman hunduu maal jedhamu? Golboo geengoo kan
irratti tuqaalee argamanii jechuudha. A fi B'n tuqaalee fixee golboo jedhamu. Fakkeenyaaf geengoo danaa kana olii irratti golboowwan muraasni isaanii kan armaan gadiidha. Isaanis golboo A faa, A faa kun asirra kaasee hangaasii golboo A faa jedhamuun beekama jechuudha. Golboo A E ba, A E ba, golboo A E ba jechuun beekama jechuudha. Golboo faa baa faa ba, golboo faa irraa kaasee hanga baa kana jechuudha. Golboo A faa ba, A irraa kaasee A faa ba. Golboo A E, A asirraa kaasee hanga asii A E. Inni golboo E ba asirraa kaasee hanga asii. Kunniin golboo hedduu asirraa argachuu ni dandeenya. Tuqaalee hedduu waan kanarra jiraniif golboo kanarratti yookiin geengoo kanarratti tuqaalee hedduu kaa'uu waan danda'amuuf golboo hedduu argachuu ni dandeenya. Mallattoodhaan golboo ibsachuudhaaf bifa kanaatiin ni fayyadamna jechuudha. Mallattoo kana A faa golboo A faa, golboo A E ba, golboo faa ba, golboo A faa baa fi golboo A E fi E baatiin bakka buusuun ni danda'ama jechuudha. Tuqaaleen fixee golboo tokko tuqaalee fixee diyaameetirii yoo ta'an, tuqaaleen fixee golboo tokko tuqaalee fixee diyaameetirii yoo ta'an, golboon kun walakkaa geengoo jedhama. Tuqaaleen fixee golboo tokko yoo fixee tuqaalee diyaameetirii yoo ta'an, golboon sun walakkaa golboo jedhamuun beekama. A baan diyaameetiriidha. Golboon halluu diimaanis ta'ee halluu magariisaan danaa kana irratti mul'ifame lamaanuu walakkaa geengooti. Halluu diimaatiin kan mul'ifame golboo A ma baadha. Maaliif? A baan diyaameetirii geengoo kana waan ta'eef golboon kun walakkaa diyaameetiriitiin haguuggeera jechuudha. Kanaafuu A na baanis walqixa. Kunis diyaameetirii fixeen isaanii diyaameetirii fixee geengoo irraa argamu waan fixeen isaanii fixee diyaameetirii waan ta'eef jechuudha. Golboo walakkaa geengoo caalu golboo guddaa jedhama. Golboo walakkaa geengootti gadi ta'e immoo golboo xiqqaa jedhama. Golboo walakkaa amma tuqaa A yookiin fixee A yoo sarara qajeela yoo sararre naannoo kana ta'a jechuudha. Sarara qajeela yoo garuu asirratti akkuma mul'ifame kanatti A ma baan golboo guddaadha jechuudha. Inni biraa immoo A na baan immoo golboo xiqqaadha jechuudha. Bifa kanaan bifa salphaatiin addaan baafachuu ni dandeenya jechuudha. Kanatti aansuun seektara fi muraa geengoo. Hiikoo 6.3. Tokkoffaa bal'insi raadiyeesota lamaa fi golboo raadiyeesota kanneeniin hammatameen tokko. Bal'insa raadiyeesota lamaa fi golboo raadiyeesota kanneeniin hammatameen daangeffame seektara geengoo jedhama. Asirratti akkuma argitanitti raadiyeesii lamaan bal'insi hammatame tokko seektara jedhama. Seektara kanaa fi isa kana wal bira qabnee yoo ilaallu kun seektara xiqqaadha. Maaliif? Walakkaa geengoo irraa xiqqaa waan ta'eef jechuudha. Kun immoo walakkaa geengoo waan caaluuf seektara guddaa jechuun ni dandeenya jechuudha. Bal'insa koordii geengoo fi golboo koordii kanneeniin hammatameen daangeffaman muraa geengoo jedhamu. Bal'insi koordii geengoo fi golboo koordii kanaan hammataman daangeffama muraa geengoo jedhamu. Kunniin maalinni koordiidha. Kun immoo golboodha. Kun maal jedhama? Muraa jedhama. Muraan kun immoo walakkaa geengoo irraa oli xiqqaa waan ta'eef muraa xiqqaadha. Kun immoo walakkaa geengoo irraa waan guddaa ta'eef muraa guddaa jedhama. Muraa guddaa jedhama. Fakkii kanarratti muraa xiqqaa, muraa guddaa, seektara guddaa, seektara xiqqaa jennee bifa kanaan addaan baafachuu ni dandeenya jechuudha. Hiikoo 6.4. Sarara qajeelaa geengoo tokko diriiroo
tokkicha irra yoo jiraatan hariiroowwan armaan gadii keessa tokko qofa qabaachuu danda'an. Sarara qajeelaa fi geengoon tokko sarara qajeelaa fi geengoo tokko diriiroo tokkicha irra yoo jiraatan hariiroowwan armaan gadii keessa tokko qofa qabaachuu danda'an. On plane hikkoo 6-4 sarara qajeelaa fi geengoo tokko diriiroo tokkicha irra yoo jiraatan hariiroowwan armaan gadii keessa tokko qofa qabaachuu danda'an. On plane geengoo fi sararri yoo jiraate hariiroowwan armaan gadii keessa tokko qabaatan. Tokkoffaa sararri qajeelaa tokko geengoo kan kenname wajjin osoo wal hin tuqin yookiin osoo wal hin qaxxaamuriin darbuu danda'a. Danaa kanarratti akkuma arginu sararri qajeelaa tokko ni jira, geengoon ni jira. Isaan lamaanuu diriiroo tokko irratti ni jiran on the same plane. Kanaafuu lamaanuu yoo wal hin tuqin bifa kanaan darbuu ni danda'anidha tokkoffaa irratti. Lammaffaa irratti sararri qajeelaa tokkoo fi geengoon tokko tuqaa tokko irratti wal tuquu danda'u. Tuqaa tokko qofa irratti kan wal tuquu danda'u. Sararri akkasii kun sarara taanjentii geengoo jedhama. Sarara maal jedhama? Sarara taanjentii geengoo. Sarara qajeelaa kun ni jira, geengoon ni jira. Asirratti tuqaa paarratti wal qunnamaniiru jechuudha. Sararri kun yeroo kana maal jedhamee beekama? Sarara taanjentii jedhamee beekama. Tuqaan waliin bakka sararrii fi geengoon itti wal tuqu kun immoo tuqaa taanjentummaa jedhama. Tuqaa maal? Tuqaa taanjentummaa. Tuqaan bakka kanatti bakka lamaan wal tuqanitti tuqaa taanjentummaa. Raadeesii fi sararri qajeelaa immoo kofa sirrii iddoo kanatti ni uumu jechuudha. Kofa sirrii iddoo kanatti ni uumu. Sadaffaa irratti sararri qajeelaa tokkoo fi geengoon kenname bakka lamatti wal qaxxaamuruu danda'u. Bakka meeqatti? Bakka lamatti. Sararri akkasii kun sarara seekaantii geengoo jedhama. Sarara seekaantii. Bifa kanaan qaxxaamuruu ni danda'a geengoo tokko. Sun immoo maal jedhama? Sarara seekaantii geengoo jedhama jechuudha. Bifa kanaan waa'ee sarara fi geengoo gidduu hariiroo jiru addaan baafannee hubachuun nurra jiraataa jechuudha. Hubadhu. Tokkoffaa sararri seekaantii kamiyyuu koordii geengoo of keessatti qabata. Sararri seekaantii jechuun dheerinni isaa ka'umsii fi ga'umsi isaa hin beekamu. Kallattii lamaanuu kan itti fufudha. Infinitiifidha jechuudha. Koordiin garuu fixeen isaa geengoo irratti. Geengoo ala ta'uu hin danda'u koordiin. Bifa kanaan garaagarummaa akka qaban hubachuudha. Raadeesiin lammaffaa raadeesiin geengoo sarara taanjentii kamiifuu tuqaa taanjentummaa irratti perpendikulaariidha. Tuqaa taanjentummaa irratti sarara taanjentii fi raadeesiin geengoo kofa sirrii ni uumanii jechuudha. Perpendikulaarii waan ta'aniif kofa sirrii ni uumanii. Sadaffaa perpendikulaarota koordoota lamaa kanneen waliif waltarree hin ta'in fayyadamuun handhuura geengoo barbaaduun ni danda'ama. Perpendikulaarota koordoota lamaa kennaman waliif waltarree hin taane fayyadamuun handhuura geengoo barbaaduun ni danda'ama. Isa bifa armaan gadiin kan ilaallu ta'a jechuudha. Teeramii 6.1 Raadeesiin geengoo koordii geengootiif perpendikulaari yoo ta'e koordii kanaa bakka walqixa lamatti qooda. Kana jechuun raadeesiin OA ni jira, koordii A ni jira, bakka tuqaafaa irratti perpendikulaariidha. Fageenyi A fi B walqixa ta'a jechuudha. Mirkanaa kana kenname akka danaa kana irratti mul'ifametti ON tuqaa faa irratti perpendikulaari AB'ti. AB'dhaaf tuqaa faa irratti perpendikulaari ta'a jechuudha. Kan nuuf kennamedha. Kan mirkaneeffannu roga A yookiin sarara A walitti galoo faa baa ta'uudha. Akka danaa kana irratti agarsiifametti tuqaa A fi B'n tuqaa handhuura O waliin wal qabsiisna. Tuqaa handhuura O waliin wal qabsiisna. Kana jechuun O fi O bifa kanaan wal qabsiisna. Himama sababa isaa. Tokkoffaa AO walitti galoo BO.
Sarara AO walitti galoo BO. Maaliif raadiyeesota geengootii waan ta'aniif jechuudha. Inni biraa kofa AFO walitti galoo kofa BFO. Kofoota sirriidha. Asirratti AFO BFO asirratti kofa sirrii uumameera jechuudha. Sarara FO walitti galoo FO walitti galoo FO walitti galoo FO. Maaliif kan walinii qaban jechuudha. Rog-sadee AFO fi BFO sarara FO kan walinii qaban jechuudha. Roga waliniiti. Afuraffaa rog-sadee AO faa walitti galoo rog-sadee BO faa. Kun immoo kofa haayipotenasii rogaa. Kofa sirrii haayipotenasii fi rogaatiin kan walitti galoo ta'uu isaanii ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Afuraffaa rog-sadee AO faa walitti galoo rog-sadee BO faa. Kun kofa haayipotenasii rogaa. Kofa sirrii haayipotenasii rogaatiin kan walitti galoo ta'uu isaanii kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu maaliif haayipotenasiin rog-sadee AFO fi rog-sadee BO faan haayipotenasii isaanii OA fi OB'dha. Kunniin immoo walqixaadha jenneera jechuudha. Shanaffaa roga AFaa walitti galoo roga BFaa tarkaanfii afuraffaa irraa ka'uun mirkaneeffachuu dandeenyeerra jechuudha. Hubadhu. Garagaltoo teeramii armaan olii dhugaadha. Garagaltoon hubadhu. Tokkoffaa garagaltoo teeramii armaan olii dhugaa ta'a. Innis raadiyeesiin geengoo tokko koordii geengoo bakka walqixa lamatti yoo qoode raadiyeesichi perpendikulaarii koordicha ta'a jedha. Raadiyeesiin geengoo tokko koordii geengoo bakka walqixa lamatti yoo qoode raadiyeesichi perpendikulaarii koordicha ta'a jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Kunniin koordii lama ni qabna jechuudha. A fi B. Raadiyeesiin O irraa kaasnee hanga golboo yookiin hanga geengoo fixee geengoo kanatti bifa kanaan sarara yoo sararre kofa asirratti kofni uumamu kofa maal ta'uu qaba? Kofa sirrii ta'uu jechuudha. Perpendicular sararoonni lamaan perpendicular bakka asirra kaasee hanga asii fageenyi isaa walqixa asirra kaasee hanga asii bifuma wal fakkaatu caarraa kaasee hanga asii walqixa asirra kaasee hanga ba'aa ta'uu qabaa jechuudha. Inni lammaffaa geengoo tokko keessatti koordiiwwan lama walitti galoo yoo ta'an handhuura geengoo irra walqixa fagaatan. Kana jechuun maal jechuudha? Koordii lama ni qabna. Koordiin kun tokkoffaa E faa lammaffaa G yoo ta'e koordiiwwan kunniin yoo walitti galoo ta'an walqixa yoo ta'an jechuudha. Kunniin fageenyi O irraa kaasee hanga X fi O irraa kaasee hanga Y walqixa. O X walitti galoo O Y bifuma wal fakkaatuun O D walitti galoo O E ta'a jechuudha. Fageenyi handhuura geengoo irra koordiiwwan lamaan walqixa fagaatan jechuudha. Inni bifa kanaatiin ilaaluun ni danda'ama. Kanatti aansinee fakkeenya ni ilaalla. Fakkeenya tokko gaaficha maal jedhaa? Geengoo raadiyeesiin isaa 5 seentimeetira ta'e keessatti dheerinni koordii handhuura geengoo irra 4 seentimeetira fagaatu meeqa ta'a jedha. Dheerina koordii maal jechuudha? Handhuura irra koordicha meeqa fagaata? Seentimeetira 4. Raadiyeesiin isaa seentimeetira 5. AO'n seentimeetira 5. DO'n immoo seentimeetira 4. Furmaata. Danaa armaan olii irratti OA walqixa OB kun walqixa
5 seentimeetira. Oodaan 4 seentimeetira. Kan barbaadamu dheerina sarara dhaabbataa ABCD jechuudha. Teeramii Paayitaagoorasiitiin Odaa iskuweerii ida'u Adaa iskuweerii walqixa ta'a OA iskuweeriidha. Odaa iskuweerii ida'u Adaa iskuweerii walqixa ta'a OA iskuweerii ta'a jechuudha. 4 seentimeetira iskuweerii ida'u Adaa iskuweerii walqixa ta'a 5 seentimeetira iskuweeriiti. Kana aadaa argachuudhaaf iskuweer ruutii keessatti 5 seentimeetira iskuweerii 25dha hir'isuu 4 seentimeetira iskuweerii 16dha. 25 hir'isuu 16 9 iskuweer ruutii keessa yeroo bahu 3 seentimeetira ta'a jechuudha. Amma kan gaafatamne abbaa waan ta'eef lamaan baay'isna jechuudha. Abbaa walqixa ta'a 2 baay'isuu aadaadha. 2 baay'isuu 3 6 seentimeetira ta'a jechuudha. Bifa kanaan ilaaluun ni danda'ama. Gilgaala 6 gaafii lammaffaa waliin hojjenna. Handhuura geengoowwan armaan gadii agarsiisiin jedha. Handhuura geengoo armaan gadii agarsiisiin jedha. Amma maal goona? Sarara koordii kana bakka walqixa qooduu fayyadamna jechuudha. Bifuma wal fakkaatu koordii kanas bakka walqixa qooduu sarara ni sararra jechuudha. Bifa kanaan yeroo sararru bifa kana arganna jechuudha. Asirratti digirii 90 yookiin kofa sirrii uumuu qaba. Asirrattis digirii 90 kofa sirrii uumuu qaba. Kanaafuu sararoonni lamaan bakka wal qaxxaamuran handhuura geengoo ta'a jechuudha. Bifa kanaan handhuura geengoo ta'a jechuudha. Gaafii sadaffaa geengoon raadiyeesiin isaa seentimeetira 13 ta'ee keessatti koordiin geengoo kanaa kan 10 seentimeetira dheeratu handhuura irra hammam fagaataan jedha. Danaa kanarratti raadiyeesiin seentimeetira 13 fi koordiin geengoo kanaa kan 10 seentimeetira dheeratu. Koordiin immoo hangam dheerata? 10 seentimeetira. Abbaan 10 seentimeetira ta'uu qaba jechuudha. Furmaata danaa armaan olii irratti OA walqixa OBA kunis 13 seentimeetira. Abbaan 10 seentimeetira fi aadaa fi baadaan walqixadha. Bakka walqixa sararri qajeelaa yookiin raadiyeesiin perpendikularii koordii yoo ta'u bakka walqixatti qooda 5 seentimeetira ta'a jechuudha. Kana barbaadamu dheerina sarara dhaabbataa Odaa ta'uu ta'a jechuudha. Odaa asirra kaasee hangasii barbaadna jechuudha. Teeramii Paayitaagoorasiitiin Odaa iskuweerii ida'u Adaa iskuweerii walqixa ta'a OA iskuweerii ta'a jechuudha. Odaa iskuweerii walqixa ta'a 5 iskuweerii ida'u 13 iskuweeriidha. Kanaafuu Odaan walqixa ta'a iskuweer ruutii keessatti 13 iskuweeriin 169 hir'isuu 5 iskuweeriin 25. Kun immoo meeqa ta'a? 144 seentimeetira ta'a jechuudha. 144 iskuweerii keessa yeroo bahu 12 seentimeetira ta'a jechuudha. Odaan 12 seentimeetirii ta'a jechuudha. Barnoota keenya asuma irratti xumurreerra. Viidiyoo kana sabiskiraayib, laayik, sheer, koomentii gochuun hin dagatinaa. Hanga viidiyoo itti aanutti hanga wal arginutti yeroo barnoota gaarii isiniif haa ta'u.